Ashama arkafune orrofsata YouTube channel kiya kumjirtu naga kesani ambaya naga koti galata waqa hundi kesan naga kesani aramo wana jayba tokko silif qabadheeru fejira baay'ee tokko waan nama rifachiisu hangaru dhugaa baay'ee tokko narrifadhe intalatu nambareeda jettee ija baasti jira oromoo yeroo mammaaku kanaafi warroonni online irraa dibata adda bitanii fayyadamtanii of eeggannoo godha keessumaa waan akka fuulaa kana bitanii hin fayyadamina miidhaa malee faayidaan qabu wanta online irraa bitanii fuula dibatan jechuudha akkuma argaa jirtanii hawaa wallaggaa namni wallaaltan hin jirtanii kun suuraa ishee asirratti kaa'een jira ani yeroon TikTok irratti arge baay'ee tokko narrifadheen siniin jira isheen garuu maaltu akkas godhee jechuu dandeessu dibata online irraa bitteetu nabareechette duqasheen nabareecha dibanni kun bareeda jette online irraan biteetti afaan shiitiin dubbatte TikTok irratti ijoollee baay'een arguu dandeessu online irraa bitteetu akkasumattiin fuudhan xap ofirra godhatte akkasumattiin fuula ishii kuno irraa kaasee akkuma argaa jirtan jechuudha kanaaf of eeggannoo godha keessuma shamarran keenya warroonni oolu online irraa bittanii waan adda addaa fayyadamtan dibata fuula keessuma in fayyadamina dhugaa waaqaa jechuudha anamma fuula koo kaameeraa normaaliidhaan waraabaa jira kuno dhugaa waaqaa kaameeraa normaaliidhaan waraabaa jira an fuula koo baazileenii bichaan dibadha yoon isin jenna amanus dandeessu amanuu dhiisus dandeessu dibata biraa hin dibadhu baazileenii bicha sayyuu baazileenii maaliin godha gele xiqqoo ishii dibadha ganama keen bishaaniin ofirraa dhiqa saamunaa urgaa'uu ofitti hin buusan dhugaa waaqaa viidiyoolee sidii hojjedheen ture sababiin isaa fuulli koo waan urgaa'u hin jaallatu ammuma shif jedhanatti yaa kanaaf of eeggannoo godha fuula jechuun qoosaa miti fuulli keenya bareedina keenya amma fakkeenyaaf amma mucaan kun ineerumne ganaa heerumti waa baay'eetu ishii eeggata kanaaf of eeggannoo godha keessumaa shamarran keenya of eeggannoo godha dhugaa ganaa waa baay'eetu nu eeggata waa waaqayyo nuu kenne ittuu irra caala bareechannanne kun miidhaa salaala kanaaf waan online irraa hin fayyadamina keessumaa waa dibata fuula bittanii hin fayyadamina miidhaa malee faayidaan qabu yoo finniisillee fuula keessanitti yaa mana yaala laqaa malee online irra kun finniisa balleessa kun immoo fuula namaaf bareecha jettanii waan argitan bittanii hin fayyadamina an online irra maalan fayyadama dhugaa waaqa uffata nan bitadha online irra caamma waan akkasii nan bitadha garuu waan rifeensa kana rifeensa dheeressu waan fuula bareecha jedhamu online irraan fayyadamu online irraa jechuudha enna akkasiniin jira keessumaa dibata fuula bareechadhanii waan online irratti warroonni online irratti gurguratan baay'ee isaanii jiru hin fayyadamina yoo dhugaan siniin jira fuula keessanitti isinitti yaa mana yaala dhaqaa qoricha mana yaalaatti argattu kan kanarraa afe waan online irraa bittanii hin fayyadamina ammucaan kun baay'ee tokko garaa na nyaatte dhugaa waaqayyo jechuudha ganaa waa meeqatu ishee eeggata waaqayyo garuu ishee haa fayyisu dhugaa waaqayyoon karadhaa fi ishee haa fayyisu siniin jira fuula ishii bareedaa duraa kennaa waaqayyo ishiif kennetti ishiif haa deebisuu jennaa malee nuti maa gochuufi hin dandeenyu garuu of eeggannoo godha namni nama tokkorraa waa tokko barata waan ta'eef dibata fuula keessanii of eeggannoo godha online irraa bittanii hin fayyadamina fuulli keenya baay'ee sisiidha amma agna keenyaa yuungo fuulli keenya baay'ee sisiidha waan ta'eef of eeggannoo godha ennaa akkasin siniin jedha of eeggannoo godha amma sadaraa keessan irra deddeebi'een sinitti maa waan fuulli kun fuula bareechaa kun fuula maal godhaa kun fuula tolchaa torbee tokko keessatti ji'a tokko keessatti jedhanii yoo online irratti gurguratu ta'e hin bitatina wanti online irra miidhaa malee faayidaan qabu siniin jedha dhugaa waaqa hin fayyadamina rifeensa dheeressaa fuula bareecha yoo siniin jedhan hin fayyadamina wanti rifeensa dheeressu mana madaamii keessa waa baay'ee jira waa baay'ee dibachuu dandeenya muuzii fi unqulaalii dibachuu dandeenya waan rifeensa keenya dheeressu aloe veraan jira isa dibachuu dandeenya
Qulaaliin jira isa dibachuu dandeenya wanti rifeensa keenya laaffisu nuuf dheeressu waa baay'ee jira mana madaamii keessa waan online irra hin fayyadamina dhugaan siniin jedhan fayyadamina yeroo tokko feesbuukii kanarratti argeen ture arguu dandeessu hundi keessanuu mucaan tokko gaashumaanuu rifeensa koo naaf dheeressaa jetteetu kireemii wayii bittee dibatte viidiyoonsa asirra deemaa ture mucaan fuula dhoos kattee ilaalama rifeensa koo akkatti inni online irraa naa dheeressa jedhee bitadhe akkatti rifeensa narraa kaasette muuxuut ishiirraa godhe dhugaa waaqa jiraataa jechuudha akkasumatti ishiirraa kaasee jechuudha kanaaf of eeggannoo godhaa nuti shamarraa bareedinni keenya maalidha rifeensa keenyadha itu arra fuulli keenya mudaa qabaate dhiirumti nu jaallatu nu dhiisee deemuu danda'a kun waan dhugaa jirtudha waan dhugaa jirtudha kanaaf of eeggannoo godhaa dhugaa waaqa of eeggannoo godha keessumaa fuula keessanii nuyi waa baay'een nu eeggata ganaa dhugaa dubbachuu nu warra hin heerumne dhugaa dubbachuu waa baay'een nu eeggata waan ta'eef of eeggannoo godhaan siniin jedha waan online irra bittanii fuula keessan hin dibatiina waan online irra bittanii rifeensa keessan hin fayyadamina rifeensa dheeressaa kireemii akkasii yoo jedhan hin fayyadaminaan siniin jedha mucaa kana immoo waaqayyo gooftaan ishee fayyisuu jennaan hundi keessanuu kadhannaa keessatti yaadadhaani viidiyoon kiyaaraa kana fakkaataa nagaan naaf turaan siniin jedha